Balegi jechi yoo kun jecha afaan Amaaraati. Afaan dhugaadha walirraa liqeeffata akkuma jette. Afaan Oromooleen afaan Amaaraarraa liqeeffatee na fakkaata. Garuu akka nama baqa nama balegi nama keerlasii shayxaana saniin balegi jaanka. Ana afaan Oromootti hin dhagee. No afaan Oromoo osoo hin taane afaan Amaaraatti hin dhagee. Ibsa wujiran. Isaan lachuun waluma isa wujira. What? Isniina ranqaa daatti. Isniina salaasaa arbaa khamisa jummata sabti alada kana beena waan. Afaan Oromootiin isniinni wiixata jaanini. Wiixata sanbata maaliga beena wallahi. Gaafi ajaa'ibaan na gaafa jijjiirraa. Gaafi afaan jijjiirraa. Gaari. Balegi jechuun anna akkana fakkaatutti afaan Arabaatiin fakkaata. No, God! No, God, please, no! No! Harka funee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun sagantaa keenya kan Afgaafiiti. Sagantaan keenya kan Afgaafii gaafiiwwan bashannansiisoo barsiisotaan kan garaagaraa of keessatti qabachuudhaan hawaasa keessa naannooyine deebii kan itti barbaannu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya har'aan tanas sagantaa keenya kan Afgaafiitiif jennee gaafii nuti jalqaba irratti qabanne waa'ee afaan irratti xiyyeeffate jechuudha. Afaan gaa mallattoo eenyummaati akkasumatti illee namni tokko wantoota kan inni dubbatee ittiin waliif galu afaani jechuudha. Afaan kanarratti xiyyeeffachuudhaan gaafii tokko qopheeffannee waa'ee afaanii yookaaf nugaa hayyoonni afaanii akka jaanitti biyyattii keenya keessatti afaanota garaagaraa baay'inaan dubbatamanitu jira. Afaanonni kanneen ammoo jechoota walirraa liqeeffachuu, walirraa ergifachuu akkasumatti illee jechoota waloodhaan itti fayyadaman hedduudhaatu jira jechuudha. Kana keessa jechoonni biyyattii keenya keessatti baay'inaan itti fayyadaman hedduun akkuma jirtu ta'e san keessa tokko nuti akka gaafiitti kan fudhannee jecha namoonni yeroo dallanan yeroo muufatan baay'inaan jaan keessattuu namoonni afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee afaanota garaagaraa dubbatan waloodhaan itti fayyadaman jecha baalagee jedhu jechuudha. Jechi baalagee jedhu kuni namoonni yeroo dallanan yookaan namoota naamusa hin qabne yoo argan baay'inaan waloodhaan itti fayyadamanii afaanota garaagaraa namoonni dubbatu itti fayyadama. Nutis gaafii keenya kanarraa asirratti xiyyeeffate jechuudha. Jechi baalagee jedhu jecha afaan kamiiti? Hiikkaan isaa takkaa'u dhufiinsi isaa ta'u eessarraayii kan jedhu gaafii keenya kan jalqabaati. Gaafii kana namoota garaagaraa gaafachuudhaaf jenna. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Maqaa kiyyaa Araarsoo naan jedhan. Boonsaa Adam naan jedhan maqaa kiyya. Abraahim naan jedhan. Abraahim Abdusalaam. Maqaa kiyyaa Yaasin Ismaa'il naan jedhan. Kamal Ahmad Abdurazak naan jedhan. An Nasruddin Abdurrahman hin jedhamu. Hiikki isaa ta'u. Jechi baalagee jedhu kun afaan Oromoo keessatti baalagee jedhu kun hin jiru. Baalagee jechuun jecha afaan Amaaraarraa dhufan fakkaata. Baalagee jechuun wanti akka namni jedhamu namoota gartee jechuun ifin kabanye yookaan naman kabanyees saniin jedhamana fakkaatti akka qaban tokkotti. Jechi baalagee jedhu kun jecha afaan Oromooti miti. Jecha afaan Amaaraatiin fakkaata. Afaan Amaaraatiin jechuun badii dalagamu karaa baalagee jedhamee murtaa'ee afaan Amaaraatti jedhu. Jechi afaan baalagee jedhu kun jecha afaan Amaaraatirraa liqeeffatee akka fakkaata akka yaada kiyyaatti. Akka afaan Amaaraa liqeeffatee fakkaata garuu immoo namni hundinuu kan itti fayyadama. Jecha kun jecha baalagee jedhu jecha fakkeenyaaf rakkoo nama san qabu takkaa namni san baalagee kaa'attu waan fedhaa ta'u sanarra dhaabbatanii baalagee jechuun kun deemaa ture. Jechi kun duraaniif naannoo afaan Amaaraatirraa dhufee fakkaatti. Ana afaan Oromootti hin dhagee. No afaan Oromoo osoo hin taane afaan Amaaraatti hin dhagee. Jechuun jecha safuu na fakkaata. Jechuun ammaayis nama arraba akka arrabaatti fudhatamaan jechuun jecha safuu ta'eetiin fudhataman.
Baalagee jechuun waan takka hoggaanii fi waan hin taane hojjetu tokko namni tokko baalagee jedhaniin. Jecha afaan maali? Hiikisaa ta'u. Jechi isaa afaan Oromooti kanneen. Hiikaan isaa ta'u dubbisiisa. Jecha afaan Oromooti. Jecha afaan. Hiikaan isaa ta'u maali? Isa irraa jecha maal jedhu maali? Baalagee jechuun jechuma afaan Oromooti bakka waan biraa keessa hin jiru. Afaan Amaaraa keessatti fayyadamanii. Afaan Oromoo yoo ta'e ragaan afaan Oromoo ta'uu isaa ittiin mirkaneessuun qabatama maali? Ragaan isaa baalagee jechuun nuti hin beeknu abboottota nyaaraadhaan leema baalagee jechuun nuti isa furanne bakka afaan Amaaraa giin afaan Amaaraatiinis baalagee jechuun numa ta'a bakka maal jedhamu takkuma lijinnatiin qabu bakka. What? Baalagee jechuun akkana fakkaatutti afaan Arabaatiin fakkaata. Baalagee jechuun kun jecha afaan Amaaraati. Afaan dhugaadha walirraa liqeeffata akkuma ati jette. Afaan Oromoolleen afaan Amaaraarraa liqeeffatee na fakkaata. Garuu akka nama bakka nama baalagee nama keerlasii sheexaana saniin baalagee jedhan ka'a. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebineeti jirraa gaafii keenya kan jalqaba waa'ee afaan irratti xiyyeeffachuudhaan gaafanne irratti namoonni nuti gaafannee akkaataa isaaniif fakkaateen hirmaannaa taasisaniitti jiranii deebiilee isaaniitti fakkaateen of deebisaniitti jiranii deebii sirriidhaa akka manguddoonni seenaa jedhanitti deebisuudhaaf ammoo jechi baalagee jedhu jecha afaan Oromooti. Afaan Oromoo keessatti jechi baalagee jedhamu itti fayyadama. Kunis dhufiinsisaa jecha baalagee jedhurraa akka dhufe manguddoonni seenaa ni kaasan jechuudha. Kana jechuun namoonni tokko safuu yookaan akkasumatti naamusni isaa kan gabbuu ulfinni isaa kan salphatu yoo ta'e ati salphatee jirta naamusni kee baalageeti jira. Kanaaf of sirreessi jechuudhaan haala ittiin gorsaa turantu jira jechuudha. Inumaatu baay'inaan naannawa keenya kanatti baalagee qofa osoo hin taane baalagee baalaqaaraa jechuudhaan illee haalli itti fayyadaman ni jira jechuudha. Baalagee jechuun akkuma waliin beeknu baay'ee salphaadha. Ulfina hin qabu. Kanaaf namoota ulfina hin qabne ati akka baalaatti ulfina hin qabdu salphaadha. Kan jedhurraa kan kee namoonni afaan Oromoo keessatti dubbachaadhaa turan afaan Oromoo dubbatan baay'inaan jecha kana itti fayyadamuudhaan naamusni kee baalagee jira ulfinni kee salphatee gabbee akka baalaa ta'ee jira baalagee jira kan jedhurraa kan kee baalagee jechuun jecha afaan Oromoo keessatti akka moggaafame manguddoonni seenaa ni kaasanii namoonni ammoo akkaataa itti fakkaateen deebisaalee isaanii nuuf kennaniiti jiranii gara gaafiitti aanutti achi ta'a. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota keenya akka bashannanaadhaa bu'aaraadhaa irraa barachaadhaa jirtan abdii guutuudhaa qabna. Itti aansuudhaan gaafiin nuti gaafachuudhaaf jennu nama guddaa tokko suuraa isaa argisiisuudhaan eenyummaa nama kanaa gaafachuudhaaf jenna jechuudha. Namni guddaan kun dhaloonni isaa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Qabri Ijoollee yoo ta'u bara 1950moota keessa akka dhalateetu tilmaamama jechuudha. Namni kun egaa qabsoo muuziqaa aartii afaan Oromoo keessatti nama qooda guddaa baachaadhaa ture hojiiwwan hedduu hojjeteeti jira. Keessumattuu qabsoo Oromoo warraaqsa keessatti sirboota garaagaraa sirbuudhaan beekama. Kanaan alatti immoo yeroo jalqabaatiif reediyoo Moqaadishoo irraa namni sirba kallattiidhaan yeroo jalqabaatiif reediyoodhaan sirbisaa darbee isa ture jechuudha. Namni kun egaa afaan Oromootiin sirbuun ni dandahama jechuu kan namatti dhalootatti argisiisee hawaasatti argisiisedha. Namni guddaan nuti suuraa isaa argisiifnu kun nama dhaloota magaalaa Dirree Dhawaadha. Akkasumatti qabsoo muuziqaa Oromoo aartii Oromoo keessatti wareegama guddaa kafaledha. Dhaloonni ammaan tana jiru seenaa hojjechuu naafuuti seenaawwan hojjetame kana hangam takka kunuunsaa jiranii akkasumatti illee namoota guddaa akkanaa kana hangam takka isaan hubatan hangam takka isaan beekan kan jiruuf jecha suuraa kana qabannee namni guddaan kun eenyu jennee gaafachuudhaaf jenna nu hordofaa. Mustafaa Harawudha. Mustafaa hin jaanne beeku. Beekuu hin dandeenye garuu. Namni kun nama qabsoo muuziqaa aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa baatu. Naayibi. Simini maal? Maqaa isaa Naayib. Usman Yomusadi.
Somalia Musa. Hindi negara kan takkan negara. Adi birra le natin fakkaatu garuu. Abubakar Musa. Abubakar Musa nanti fakkaatu yani. Abubakar Musa. Shakin qabdu. Yunus Abdullah ini fakkaatu. Abdullah. Sure. Namni kun Yoonis Abdullahi. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebisaa isaanii daawwannee deebineeti jirra. Namni guddaan nuti argisiifnee suuraa isaa argisiifnee gaafachaadhaa turre kun egaa nama qabsoo muuziqaa aartii afaan Oromoo keessatti wareegama guddaa kafalee yeroo jalqabaatiif akkuma reefu kaafnee reediyoo Moqaadishoo irraa sirba kallattiidhaan sirbaadhaa ture. Sirboota inni sirbaa ture keessaa egaa bilisummaa naannanii nama beekuun dhugaa kan bilisummaa hin qabne kophaa taa'ee mugaa sirboota baay'eedha. Walliftoota afaan Somaaleetii waliin ta'uudhaan sirbaadhaa ture. Afaan Oromoota afaan Somaalee sirbaa ture. Dubartoota torba leenjisuudhaan afaan Oromoo sirbisiisaa ture. Namni guddaan kabajamaan kuni artist gameessa Yoonis Abdullaahiiti. Yoonis Abdullaahi ammaan tana lubbuudhaan ni jira. Magaalaa Finfinnee keessa jiraata. Umrii dheertuu isaaf hawwina. Gara gaaffiitti hamta ceena. Gaafiin keenya kan itti aanu gaafii jibbaataati. Gaafiin keenya kan jibbaataa doktoroonni sadii abdiin obboleessa keenya yoonif jaan abdiin ammoo obboleessa hin qabu kan jedhu yoo ta'e eenyu sobaa jiraa jechuudhaan gaafanneeti jirra. Namoonni deebisaa itti fakkaateen kan nuuf deebisan ta'a nu hordofaa. Ibsa jiran. Isaan lachuu waluma sabu jira. Abdiin egaa obboleessa hin qabu jee doktora sadiin sabu jira jechuudha. Abdiin sabne. Abdiin gaa doktora sadiin qabaa jee doktoronni sadii abdiin obboleessa keenyaa jee garuu abdiin obboleeyyan hin qabu jee mire obboleeyyan isaa abdii waan beekuuf jecha doktoronni ni soba jechuudha. Ibsa jira. Abdiin ibsa jira. Ani hin qabu jee jira namni garuu doktoroonni biraa obboleessa keenyaa jechaa jira. Inni garuu mataasaa sobu jira. Doktoroonni dhiiraa abdiin obboleessa qaba. Danuun abdiin isa qofa ta'uu mala. Isa qofa isa malee abdiin biraatu jiraachuu mala. Innaa duba namuu sobutti jira. Isaa sobu jira na fakkaata. Doktoroota sobu jira. Abdiin ana obboleessa hin qabu jee. Ayaan gaafii kanaan dhibdii hin beekne gaa. Waan hin jeen beeku waa fakkaatan gaafii. Abdiin obboleessa keenya doktoroonni nam sadii isaan doktora sobu jira jechuudha waa fakkaata. Haaliif inni obboleessa keenyaa miti jira akkamitti obboleessa ofii danda'a. Obboleessa hin qabu hojii kan. Akka itti ta'u jiru. Isaan obboleessa isaanii obboleessa qabnaa obboleessa keenyaa yoo jaa kan jechuun jiran taate isaatu gane jechuudha. Waan ta'eef isaa sobu jira. Abdii sobu jira. Isaan abdiin obboleessa keenyaa gisee jaan abdiin an obboleessa hin qabu akkamitti obboleessa hin qabne abdii sobu jira gaa'e. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebineeti jirra. Gaafiin keenya kan jibbaataatiif namoonni deebisaa itti fakkaatee deebisaniiti jiran jechuudha. Deebiin inni sirriidha. Ammoo doktoroonni sadii abdiin obboleessa keenya yoo jedhan inni ammoo obboleessa hin qabu kan jedhu yoo ta'e eenyu sobaa jira kan jedhuuf lamaan isaaniitu sobaa hin jirani. Doktoroonni sadeen abdiin obboleessa keenya jechaadhaa jiran dubartiidha. Kanaaf abdiin obboleessa dhiiraa osoo hin taane doktoroonni sadeen dubartiidha. Obboleettii dubartiidhaati qabaa kan jedhu deebii ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti ceena. Gaafiin keenya kan itti aanu naannawa Harargee kanatti baay'inaan guyyoota yoo lakkaawwannu afaanota Arabaatiin wal makuudhaan lakkaawwanna. Keessumattuu afaan Arabaa keessatti guyyaa yoo lakkaawwamu isiin salaasaa arbaa kamisa jimmata sabtii alada jechuudhaan lakkaawama. Kun ammoo afaan Oromootii miti afaan Arabaati baay'inaani. Guyyoonni kun afaan Oromootiin bifa kamiin lakkaawamaa jechuudhaan gaafanne isaanis gaa deebisaa isaanii bifa kana itti aanu deebisanii gaafiin keenya kana gaafiilee kana hawaasa keessa sochoodhaan kan gaafannu ta'a. Wiixata, kibxata, roobii, Khamisa, Jumaata, Sanbata, Dilbata. Wiixata, kibxata, roobii, Khamisa, Jumaata, Sanbataa fi Dilbata. Afaan Arabaati. Afaan Oromootiin Wiixata, kibxata, roobii, Khamisa, Jumaata, Sanbata, Dilbata. Wiixata, kibxata, roobii, Khamisa, Jumaata.
guddaa xiqqaarra. Akkasii nama fakkaata akkas. Isniina ranqaa daatti. Isniina 30 40 5 jummata sabti alada kana beena waan. Afaan Oromootiin isniinni wiixata jaaniini. Wiixata sanbata maaliigaa beene wallahi. Gaafi ajaa'ibaan na gaafa jijjiirraa. Gaafi afaan jijjiirraa. Wiixata, kibxata, roobii, kamisa, jimmata, alat. Sabti alat. Afaan Oromootiin wiixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbata, dilbata. Jamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya kanaaf gaafii guyyaa har'aan tanaatiif jennee gaafiiwwan afran tokko qabanne hawaasa keessa naanna'uudhaan gaafiilee kanneen gaafanneeti jirra. Isaanis bifa itti fakkaateen deebisaa isaanii nuuf kennaniiti jiranii isinillee nu hordofaa turtaniiti jirtanii gaafii keenyatti yookaan saganticha keenyatti akka bohaartan akka bashannantan akka irraa barattan abdii guutuudha qabnaa. Nu hordofuu keessaniif guddaa isin galatoomfannaa guddaa galatoomaa torban sagantaa fakkaattu biraatiin ammoo lagaruutti nageetti.